Ashama harka fuunee kabajamtootaa hordoftoota waan koshoo jirraa jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyyaa sinaa qaqqabu biyya alaas biyya keessas warreen jirtan hundi keessanuu jirraa jirtu isiniin jecha har'a maalluuf qabattee dhuftee jechuun maltanii egaa waan inni isiniif qabadhee dhufu kaleessaa fi dheengaddallee har'allee waan sooshaal miidiyaarra deemaa turedha. Mucaa Bassuu Fiqaad yookiin immoo sanyii Hacaaluu jedhamuun beekamu mucaa xiqqisuu mucaa ganaa sabiyyii mucaa waggaa 7 akkanatti fakkaatetti akkuma argitanii viidiyoo sana namni hin argine jedhee yaadullee namoonni hedduun argitanii namoonni hedduullee gargaaraa jirtanii nama gargaaru namaaf dhaabbatu rabbiin haa gargaaru nama waan qaburraa namaa firee rabbiin waan baasetti haadee bisuu fi jechuu barbaada dhugaa dubbatuudhaa fi mucaan sun imummaan gannaqaa waa'ee haadha isaa hogguu haasa'u hedduu aamlee nama cabsa yaa'u yeroo baay'ee yoo arganne ni nyaannaa yoo dhabne agabuu bullaa jedhee dubbatee mucaan kun mucaa daa'imti kun jechaadha. Hagam hamlee nama cabsa dhugaa daa'imti ofii hogguu akkas taatu daa'ima ambaallee ta'u akkiyyallee akkam ta'a jettanii itti dhiphatuu ni dandeessu dhugaa dubbatuudhaa fi hundaafiyyuu rabbiin karuma wayii taatu bakka aggaxaamiidhuma wayiitiin karaa sinii darsiisu yaani inuma sinii kennaa yeroo eeggatti waa hunduu haati isaa akka jalaa hin miidhamne haati kiyyaa ogguu dhukkubsattuu hedduun itti dhagahama jedhee baay'ee nama gaddisiisa mucaan daa'imti kun sammuun isaa waan baay'ee baatee deema jechuudha. Akkuma ammaan isaallee jettetti namoonni hambaa mitiitii maatiin kiyyallee mucaan keetii kutoo karaa maallaqa ni argata sooshaal miidiyaa adda addaa irratti argama nu kijibdaa naan jedhanii jettee haati isaa haasofti. Inkaan maatii isaa miti aniin kun mucaan kun rakkatee waan agabuu bulunatti hin fakkaatu maaliifuu gizee tokko nama ala saalaallee keessa isaa osoo hin beekin rakkoo hedduu jiraachuu danda'a. Garuu immoo kaa mucaa kanaaf sababa rabbiin kan godhe mucaa Dubaay irraa biyya galee sana eenyu gammee tiiktokarii namni wallaaltan hin jiru gammee fi hiriyaan isaa bira jiru sunillee maqaa isaa hin beeku dhiifama wajjin ani waan tiiktokii kana baay'een hordofu. Tiktok kara ijoollee lachuu mucaan gammee faana jiru sunis nama rabbiin eebbisedha amaanaan nama nyaatu yeroo baay'ee mucaan Firaa'ol itichaa jedhamus baay'ee rabbiin bakka inni baasutti haa guutuu fi umurii amma qaburratti dachaan haa dabaluuf jechuu barbaada. Akkuma isiniin jedhe Firaa'ol itichaa kunani waan inni tokkoffaa na gammachiisu shanyii hin jedhu gosa hin jedhu afaan tokko dubbanna hin jedhu namuma kam nama ta'uu isaatiifiyyuu nama gargaarudha nama haamlee namatti horatudha nama namaaf dafee qaqqabudha hundi keenyayyuu nama hunda dursee Firaa'olii fi mucaa Maastar Abinnat jedhamu maleektanyaa jedhamu sana mucaa fuulli isaa mul'anne namni wallaale jira yaadu onnee qulqulluu isaanii kenne sana rabbi hunda keenya akka kennu du'aa ofiif godhaa dhugaa gizee badde kana keessatti yeroo namni ija kana wal keessaa fuudhee wal nyaatu kanatti namoota akkasiis ni jiru jettanii aga yaaddanittidha keessattuu immoo Firaa'olitichaa jechuudha. Akkuma isiniin jedhee kuni Oromoo kuni Amaara kuni Dabuubii kuni maaliin jedhu sabaaf sablammii hundayyuu walitti qabee nama gargaarudha nama jechuun akkasidha osoo danda'ame namni kun sanyiidhaan wal qoodee shanyii kiyya kuni kun gosa kiyya kuni ganda kiyya jechuu dhiisee soo namuma ta'uuf namni wal gargaare baay'ee nama gammachiisa. Akkuma beekamu ka artiistonni keenyas kan akka Galaanaa Gaaromsaa faa Andu'aalam Goosaa faa artiistonni kaanillee ni jiranii Hirphaa Gaanfurree faa hundi isaaniitu maallaqa haadha sanyii Hacaaluu kanarratti buusaa fi jiranii rabbiin bakka kana baasanitti isaan hundaafuu bakka haa buusu jecha. Wanta amma gochaa jirtan Oromoon akkana guu wal gargaaru walirraa bareeda wal bira dhaabbatudha kan mucaa kanaa ifa ba'ee akkuma isiniin jedhe rabbiin sababa gammee godhee fi gammeen mana isaanii dhaqee viidiyoo sanaan namni mucaa kana yaadate malee akkuma beekamu OBM gammee irratti qophii sagantaa ijoollee irratti dhiyaatee ture mucaan kun qaanqee shoo irratti dhiyaatee ture
namni irraa fayyadame malee namni mucaa kana fayyade hin jiru ture. Rabbi waa hundayyuu oguu isinii godhu sababa wayini isiniif godha. Yoo isinii tarti taate karaa rabbiin keessa jiru sababbii wayitiini sababbii rabbiin kan godhe mucaan kun social media irratti ture bubbulee akkuma jedheyyuu mucaan maashaallah sammuun kiyya kompiitaraa warri kiyya immoo qabeenya dhorkate jedhe qabeenyis kan rabbiiti. Rabbiin ammallee qabeenya irratti rakkoo haadha isaa sana dararaa haadha isaa sanaaf jedhe haa kennuufi hunda keenya haa kennu. Ijoollee keenyas hin rakkisin, nama kamuu rakkisin, namni kamuu akka hojii isaatti nyaatee haa jiraatu jechuu barbaada. Kanaafiyyuu rabbi gammee sanas umurii isaa haa dheeressu. Artiistonni keenya immoo akkuma amma wal gargaaruu eegaltanitti akkuma waliif dhaabbachuu akkuma mucaa kana dhaabbattanitti ijoollee keessan irraa hir'isaati. Ijoolleen biyya ambaa jiran kun akka fedhanii jiraatu dhugaa dubbatuudhaaf warri kun rakkatanis waa hunda guutameefitu ijoollee keenya irraa waan qabnu irraa hir'ifnee hundi keenya waan qabnu nama cina soo dhaabbannee baay'ee namatti tola. Baay'een gammadee ani dhugaa baay'ee dasna'edha akka waan ofii kiyyaatti. Maaliif gaafa mucaan kun viidiyoo sana imummaan gannaqaa akkana dalagu daa'ima sammuunsaa kun waa baay'ee dhiphatee jira jechuudha. Mucaan kun televezyiinii hin qabnu maal hin qabnu jedha. Daa'ima waan ijoollee hollaa isaarraa argu itti yaani fayyadamuu ni barbaada. Immoo haati immoo kana hunda guutuuf hin dandeessu. Inshallah immoo mucaan kun dhugaa boru nama biyya bulchuu ta'uu danda'a, nama guddatee bakka guddaa gahuu danda'udha. Ammallee kaniin isiniin jechuu barbaadu uummata Oromoo akkanuma walaa gargaaruu wal cina haa dhaabbannu. Namni yoomii fi haga jirutti waan qabanirra waan qaburra namni kun yoo nama gargaare rabbi itti namaa guutaa. Nama kamiifuu waan gaarii yaadu, nama kamiifuu karaa qajeelaa yaadu. Namni kamuu daba yoo isinitti yaadesi waan keerii yoo yaaddan rabbiin immoo keeruma isinii kenna. Yeroo baay'ee namni waan gaarii dalagu garuu hin jaalatamu. Amma namni kun oguu nama gargaaru namni naa jaalatuuf yookiin namni naa arguuf osoo hin ta'in rabbiif jecha osoo waliif dhaabbatee uummanni Oromoo nama kamiifuu ta'uu danda'a. Egaa yeroon keessa jirru kunis yeroo badduudha, yeroo shanyii wal qoonnee, yeroo wal nyaannee, yeroo amantaan gargar taanee, yeroo bakka waan badaa keessa jirra. Rabbiin kun immoo akka nuuf tolchuuf du'aa'ee godhadha. Hundi keessanuu akka amantaa keessaniif rabbiin karaa qajeelaa nama gaarii akka taanu hundi keenya du'aa'ee waliif haa goonu. Salootii godhadha. Hundi keessanii hordoftootaaf kabajamtoota kiyya hedduun gammadee artiistota keenyas akkanumatti isinitti haa baratu. Dhugaa yeroo baay'ee namni keenya rakkatee oguu social media irratti wal gargaaruu irratti xiqqoo hir'ina ni qabna. Namni kun har'a soo deemnu boru du'uu dandeenya. Yaa'u nuti gaa namni ilmi namaa kun fagoo wayii deema jedhee yaada ima yaada. Garummoo fagaannee yookiin umurii dheerannee kan inni nuuf kennu gaa isa beekaa Rabbuma harka jirti. Garuu aga jirutti immoo waan jiruun wal cina soo dhaabbannee kanuma gammachuu kiyya ibsachuu dhufee namni akka kiyya gammaddan immoo koomantii jalatti naaf barreessaa. Wal gargaaruu waliif yaaduun itti haa fufuu isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota waan koshoo hundi keessanuu nama gaarii ta'uuf yaala. Ijoollee kana sabiyyiireef dhalatte kana aqlii gaarii haa kennuuf jecha viidiyoo kiyya har'aa asirratti goolabee jira. Turtii gaarii nagaan naaf jiraadha.